Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, attam jirtuu gooftaatti kan jaallatamtan qulqulloota. Waaqayyoon guddisnee baay'ifnee galateeffannaa. Dubbii gabaabaa isaan isinii fidee dhufe har'a. Tarii namooti tokko tokko eessatti baddee jechaa jirtu miidiyaa irra baay'ee na dhabdanii. Sababiin isaa tokko namoota baay'ee COVID miidiyaatti achi as baase waan ta'eef inni baay'ee na gammachiise. Kanaaf namooti akka koo carraa baay'ee hin arganne kanatti gargaaramanii akka isaanii as ba'aniif qooda namootaa firuurraa dhaggeeffachuutti qooda barsiisuudhaa barachuutti hin deebi'e jechuudha ofii kootiis. Carrichi carraa guddaadha. Yeroo hundumaa waan gadhee fakkaatu keessa wanti gaariin jira. Waan nama nyaatu keessaa wanti nyaatamu hin ba'a. Inni kun beekamaadha. Kanaaf barri COVID kuni miidhaansaa hamaadha yoo ta'e iyyuu dinagdee addunyaa irratti miidhaa yoo fidee akkasumas balbala nama baay'ee balbala biizinasa gurguddaa yoo cufee biizinasii haaraan akka isaan banaman godheera. Namni kaan yoo du'e namni kaan immoo dukkana keessaa gara ifaatti yookaan suuqa keessaa gara mul'achuutti gara argamuutti akka nachees ba'u godheera. Gara lamaaniinuu hojii hojjeteera jechuudha COVID. Kanaaf namni baay'een miidiyaa irratti as ba'ee dubbachuun waan jalqabeef waldaan kiristiyaanaas cufamtee manatti galtee waldaan illee cufamtu manatti galtee onlaayiniitti waan deebiteef carraan kun immoo nama baay'eefis waan banameef isaaf xinnoosee of qusadhee tokko isaa inni lammaffaan immoo ofii kootii iyyuu qophee guddaarra jira. Yoo Waaqayyoodhee waggaa 5 booddee addunyaa guutummaa irratti akkamittiin wangeela babal'ifna seedhu. Isaaf inni meentaalis, spiritualis, financialis sarratti nuuf qopheessaa jechuudha. So waggoonni koo kuni waggoota qophee ta'u namooti naa kadhattan ala kana baay'een keessan akka jirtan beeka. Isin akkasin naa kadhattaniifanii mul'ata gara fuulduraa ta'aa jiru isinitti himaa jira jechuudha. So isa kanaaf qopheerra jira jechuudha. Sadaffaan immoo treeningii yookaan leenjii isin onlaayinii mana keessan teessanii komforti zoonii keessan keessa jiraattanii biyya kamiinuu jiraattanii interneetii yoo qabaattan isin hojjechuu leenjii isin bira ga'uu danda'uun isinii qopheessaa jira. Inni amma xumuramaa jira yoo Waaqayyo jedhee waggaa haaraatti achi asin baadhee yaada kanaaf naa kadhadhaa. Bifa lama qaba. Inni tokko kaayyootti dhalatan argachuudha. Erga argatanii immoo isa raawwachuudha. Firiidha kun nama hundumaatiif nama afaan kana dhaga'u hundumaatiif firiidha. Kanaaf dhimma itti ba'uu dandeessu jechuudha. Oromoo kiristiyaana ta'es Oromoo kiristiyaana hin taanes hin gargaara. Nama kana Waaqayyoo yeroo uume ofiif uume namni bakkee jiraatu malee ofiif uume namni kun hundumtuu iyyuu immoo waan itti uumame qaba jechuudha. Waan itti uumame qaba. Abbaan ifaatituun jaallatiin mucaan dhalate yoo jiraates akkasumas immoo tarii gaa'elaa alatti mucaan dhalate yoo jiraates karaa fedheen waa dhalatu namni nama ta'ee kan dhalate hundumaa irratti Waaqayyo maal qabaa? Akeeka qabaa. Addummaa qaba namni suni addummaa isaatiin biyya lafaa bira ga'uu danda'a dheetan amanaa. Kanaaf leenjiin suni nama hundumaatiif tola baasii tokko kaffaltii tokko malee mana keessan teessanii aksesii argattanii keessa deddeebitanii hamma barbaaddan akkasiin dhageessanii fi isa isinii qopheessee fixeera jechuudha. Inni lammaffaan immoo financial freedom irratti treeningii qopheessaa jira. Financial freedom maaliif kana goota yoonaan jettanii tokko hammi ilaala horiin jaalalli horiidhaadha sagaleen Waaqayyo jaalalli horiidhaa maanni burqaa hammeenya hundumaati. Maaltu jaalalli horiidhaa burqaa hammeenya hundumaati. Horiitu miti jaalalli horiidhaa burqaa hammeenya hundumaati. Amma baay'een keenya maal godhaa irraa sa'aatii 8 hojiidhaaf deemaa irraa warri guyyaatti hojii tokko duwwaa hojjettanii sa'aatii 47 guutuu hojjetaa irraa sa'aatii 40 hojjetaa irraa sa'aatii 160 ji'a keessatti hojii duwwaa hojjenna jechuudha. Inni nu hojiidhaaf baanuu fi inni nu hojiidhaaf gallu inni nu bireekiidhaaf achi turru utuutti hin dabalamin jechuudha. Utuutti hin dabalamin. Isa kana yoo dabalamee jedhee baay'eedha jechuudha. Amma gaa utuun jaallatin maal nu godhe horiidhaaf hojjechuutti kaane jechuudha. Maaliif hojjetaa irraa? Horiidhaaf hojjetaa irra. Horii waan tokkoof yeroo hojjennu immoo maal taane jechuudha? Garba waan sanaa taane jechuudha. Namni tokko immoo gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'u.
Namni tokko gooftaa lamaaf abboomuu hin danda'u. Tokko jaallatee tokko jibbuu malee. Amma tun jaallatini isa nuyi Yesuus Kiristoosiif hojjennu caalaa isa nuyi horiidhaaf hojjennutu baay'ate jechuudha. Kanaaf maalni kaayyoon koo namoota garbummaa horii jalaa baasu. Horiidhaaf hojjechuu jalaa ba'ee namni horii hojjechiifachuu bira ga'u. Horiin garbicha gaariidha. Horiin hojjetaa gaariidha. Gooftaa gadheedha garuu. Gooftaa gadheedha. Baay'ee keenya irratti gooftaa ta'ee waan jiruuf sammuu keenya qabatee qalbii keenya qabatee yeroo keenya isa caalaa qabatee humna keenya qabatee beekumsa keenya qabatee ofii isaatiin nu naannessaa jira waan ta'eef akkamittiin isa jalaa baanee kanaafani financial freedom jedhe. Akkamittiin isa jalaa baanee iyyuma isaa nu garboomse jalaas baanee dhabiinsa hanqina isa nu garboomse jalaa baanee horii hamma barbaanne arganne wanta itti waamamne sana akka nu hojjennuuf waan Waaqayyo barbaadu sana akkamittiin hojjechuu dandeenya isa irratti leenjisni qopheesse jechuudha. Inni baay'ee dinqiidha. Inni kaffaltii xinnoodhaan barattu isammoo abbaan barbaadan kaffaltii xinnoon barattu abbaan hin barbaanne immoo itti dhiiftu jechuudha. Isa kanan isinii qopheessa. Waan isin dinqu gara barumsa kanaatti maaltu na fide anaan. Kaayyoon itti dhaladhe bara 2008 argadhe. Isaaf jedheetan kitaaba kaayyoo itti dhalatan raawwachuu jedhu barreesse. Ofii kooti argachuu irra darbee namoota akka isaan argataniif kitaaba barreesseen kitaaba sana dubbistoota koo biraan ga'e jechuudha. Garuu waan isin dinqu kaayyoon itti dhaladhe sana akka hin argannee fi wallaansoo baay'eetu jireenya koo quunname jechuudha. Maayinni kun hundumtuu yoo jettan wallaansoo maaliiti? Wallaansichi wallaansoo maallaqaati. Akkanii san argadhe kanaa ka'een hojjenneef maaltu na hidhee horiitu na hidhe. Maaltu na qabee horiitu na qabe. Hamma bara 2020 hamma barreen gaddaatti jechuudhaami wallaansoo kana keessan ture jechuudha. Fundraisingii gochuudhaaf tattaaffii godhe baay'eedha. Waldaa keessattis waldaa alattis ofii kootiis humna kootiin sa'aatii 8 achi bahee hojjedhee fiduudhaan Uberiin oofee fiduudhaan sinii galee humna kootii saditti dadhabee kana warshaa garagaraa keessaa hojjedhee san fiduu kanaan open air crusadii garagaraa qopheessuudhaan baay'ee wallaansoo guddaan godhee hiikuu didina jalaa quufuun dadhabee eebuu ba'uun dadhabee hamman naagalee hamman beekuu hammanatti kennamee hojjechuun dadhabee jechuudha hojiin itti dhaladhe kana. Isa booddee Waaqayyoon yeroon gaafadhu maaliif horiin fiddu erga waan ani itti dhaladhe natti agarsiifte yeroo jiru horiin si keessa bada. Waan na keessa gaafan barbaadu biizinasa baay'eetu na keessa. Biizinasas na keessa gaafan bahee hojjechuutti ka'u milkaa'ummaa guddaa fide Waaqayyo. Koochiin ofii kootii qaxaradhee koochiin sun akka jirutti biizinasa koo baay'ee bal'isee jechuudha. Yeroon kana isinii waraabu biizinasa garagaraan qabaa jechuudha. Biizinasa garagaraan qabaa. So waggaa 5 booddee sana amma qophaaru kana hojiin itti dhaladhe sana ofii kootii horii isaas fidee istiraateejii isaas qopheessee wangeela biyya lafaatiin ga'uudhaafanii qophee irra jira jechuudha. Namoonni akka koo rakkataa jiran ayyaanni gurguddaan, dibata gurguddaan, beekumsi gurguddaan, ogummaa gurguddaan, dandeettii gurguddaan isaan bira kan jiru sababii horiitii fi harki isaaniif miilli isaanii hidhamee taa'u ala kana akka jiran waan beekuufanii leenjii kana qopheesse jechuudha. Waggaa hamma kana guutuun gatii baase waan ta'eef akkasiin gatiin baafneefanii kana qopheesse. Kanaaf namooti gaafa inni banamu Janawaarii keessa hin banama dheetan yaada. Yeroo inni banamu sooshaal miidiyaa keessaniin annaawunsiin godha. Tarii grand openingis qopheessuu nan danda'a. Akkuma haalli mijatetti yookaan waldaa keessatti ta'a yookaan immoo onlaayinii godhamuu hin danda'a. Yeroo sana dhiyaadhaa sappoortii na godha. Warri kaan immoo akkuma inni isinii banameeni irratti investii gootanii isatti dhalattanis akkasin argattanii financial freedomii keessanis akkasin dhugoomsitanii isin gaafadha. Namooti gorsa barbaadanii namooti koochii barbaadanii koochingis personal koochingis kennuutti keera baay'ee namoota muraasaa fi yeroon koo baay'een hin jiru waan ta'eef isaa fi so namooti akkasii naquunnamuu dandeessu. Biyya kamiinuu teessanii jechuudha. Biyya kamirratti hojjechuu dandeessu. Addunyaan har'aa baay'ee maal ta'eera? Addunyaan baay'ee xinnaateera. Amma barruu harkaatti galeera. Walitti dhufeera addunyaan kun waan ta'eef iddoo tokko teenyee biyya hundumaa irratti hojjechuu dandeenya. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha sagalee Waaqayyoon isinii hira iddoo tokko. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa Yohaannis barreessee boqonnaa 3:16 kaasee akka Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate.
kunis immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradamaadha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojii isaanii hamaa waan ta'eef ificha ifarraa dukkana jaallatanii. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiinsaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiinsaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuu fi gara ifichaatti hin ba'a jedhee jedha. Dubbii gurguddaatu as keessaa gabaabseen isin hiree guyyaa keessanirraa akkasiin isaan deddeebitan barbaada. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallateera. Waaqayyo maal godhe? Biyya lafaa jaallate. Maanni biyyi lafaa? Seensi jaallate. Gaara isaa miti, dachaa isaa miti, raawulee isaa, raangadee isaa miti, marga isaa miti, muka isaa miti, daraaraa isaa miti, bishaan isaa miti. Isaan kan hundumaa hin jaallataa. Waaqayyo isa tume, of course, isa tume waan ta'eef kan isaati. Uumama hundumtuu kan Waaqayyooti. Jaalalanni kan inni qabu garuu namaa wajjin. Namaa jedhee uumama uume kan hundumaa. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaa jaallate yeroo jedhu namoota biyya lafaarra jiranii hunduma isaanii jaallate jechuudha. Eewufaa jaallate Waaqayyo hundumaa. Nama jaallate Waaqayyo. Nama an kan jedhee of waamu hundumaa. Nama an kan jedhee of waamu hundumaa. Sanyiidhuma Addaamiif Hewaan irraa dhalate. Warra immoo karaa Addaamiif Hewaanii cubbuutti kufe hundumaa. Nama hundumaa sanyii tokkoyyuu, qomoo tokkoyyuu, afaan tokkoyyuu utuu alatti nambisin sanyii namaa hundumaa jaallateetu nama hundumaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee kenne Waaqayyo. Kanaafuu si jaallateera siin jaallatamteettaati. Jaallatamuu kee beekuurraa jalqaba jireenyi. Dura jaallachuu miti, dura jaallatamuu kee beeku. Namatu Waaqayyoon jaallate miti, Waaqayyootu nama jaallate. Deebiilaan namalee nuyi nu warra jalqaba jaallate miti. Warra jaallatamneedha nuyi. Etu ati hin jaallatin si jaallate inni. Utuu wanti si biraa jaallatamu hin jiraatin. Utuu wanti si biraa jaallatamu hin jiraatin. Jireenya keenya keessaa wanti Waaqayyoon mararu, wanti Waaqayyoon atiraaktii godhu utuu hin jiraatin nu jaallate jechuudha. Diina isaa taanee utuu jirru nu jaallatedha Macaafa Qulqulluun. Erga nuyi itti amanne miti. Erga nuyi cubbuu keenyarraa qalbii diddiirranne miti. Erga nuyi gara isaatti deebine miti. Erga nuyi kadhata jalqabne miti. Erga nuyi Macaafa Qulqulluu dubbifachuu jalqabne miti. Erga nuyi waldaa dhaquu jalqabne miti. Utuu nuyi hin dhalatin abbaan keenyaa fi haati keenya utuu isaan waliin fuudhin utuu biyyi lafaa uumamin dura nu beekee nu jaallate Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Jaalalli immoo maanni kennuudha. Kanaafuu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne. Tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne. Yesuus humna uumuu Waaqayyooti. Wanti hundumtuu sagaleedhaan uumame. Yesuus Kiristoos immoo sagaleedhaa. Wanti Waaqayyo ittiin waan hundumaa uume hundumtuu Yesuus Kiristoos ture. Humna uumuu isaa nuu kenne. Yesuus Kiristoos ogummaa Waaqayyootidha. Phaawulos warra Efesooniin ogummaa isaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin nuu kenne Waaqayyo. Ilma isaa tokkicha ilma isaa isa ta'e. Guutummaatti Waaqayyo isa ta'e. Waaqayyo bira isa ture. Ofii isaatiiyyuu Waaqayyo isa ta'e. Yesuus Kiristoosiin nuu kenne. Yesuus Kiristoos immoo hunduma keenyaaf lubbuu isaa dabarsee nuu kenne. Nu ilmaan namaati jedhee Waaqarraa gadi bu'ee Waaqayyoodha inni garuu nama of godhee nama ta'e. Nama keessaayyuu amma garbichaatti gadi bu'ee namni gadi akka nafnetti, namni jalatti akka nafnetti. Ana biraan gahamne namni akka hin jennetti nama hundumaa gadi of godhee nama hundumaa ol baasuudhaaf maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Waa'ee keenyaaf jedhee dhufee dallaa horii keessatti dhalatee waa'ee keenyaaf jedheetu reebame, fannifame,
fannoo irratti du'ee achii fuudhamee awwaalamee du'a keessaa immoo nuuf jedhee ka'ee jechuudha Yesuus. Kanaaf gatii namni sii baasuu hin dandeenye sii baasee gatiin cubbuu keetii guutummaatti karaa Kiristoos Yesuus baheera jechuudha. Waaqayyo cubbuu adabeera. Eessatti? Fannoo irratti. Fannoo isa kam irratti? Fannoo Yesuus irratti. Yesuus gaafa fannifamee cubbuun biyya lafaa hundumtuu Yesuus keessatti walitti qabamee achi keessatti Waaqayyo maal godhee? Kiristoosin ajjeesuudhaan. Yesuusin ajjeesuudhaan. Yesuusin ajjeesuudhaan. By the way, Kiristoos hin du'u, Yesuus garuu isa du'uudha. Yesuusin ajjeesuudhaan dhoksaadhaan yeroo biraan sitti. Yesuusin ajjeesuudhaanitu maal godhee? Cubbuu adabe. Si'a lama nama adabu gaa. Sirraa ka'eera siin cubbuun maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan galateeffamu. Kanaaf isatti amanuudhaan ilaala biyya lafaatti faraduudhaa jedhee Kiristoosin laanne Waaqayyo. Biyya lafaa firdii jalaa baasuudhaa jedhee kenne malee. Kanaaf warri isatti amanan maal ta'an? Ijoollee Waaqayyoo ta'an, du'a keessaa jireenyatti darban, dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaa dhufan, maqaan isaanii mazgaba jireenyaa irratti confirmed ta'e. Hin beeksifame maqaan isaanii. Isaa wajjin du'aa ka'anii isaa wajjiniin teessoo irra taa'anii Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Warri isatti namanne immoo jedha sagaleen Waaqayyoodha. Sababii tokkicha ilma Waaqayyootti namanneef ammumayyuu isaanitti faradameera. Sababii cubbuu isaaniif itti faradameera hin jiru. Cubbuutti faradame waa'ee cubbuu sababii cubbuutiif Kiristoositti faradamee Kiristoos du'e. Kanaaf amma sababii cubbuutiif namatti faradamu miti. Dhiiree sababii Kiristoos isa cubbuu ilmaan namaa baatee du'etti namni amanuu dideef namatti faradama malee. Namni Yesuusitti amane immoo garbummaa cubbuu jala hin jiraatu, garbummaa cubbuu jalaa baha malee. Cubbuun deebi'ee sirratti immoo jechuudha. Cubbuu itti fufeen hojjedhaa yoo jettame itti fuftee hojjetta ta'u garba cubbuu miti. Garba cubbuu miti. Wanta garban taaneef hojjechuu hin dandeessu ati. Sigalee ati maal taateetta? Ayyaana Waaqayyoo jala galteetta. Maaltu sirratti mo'ee jira? Ayyaana Waaqayyoo. Maaltu si keessa jira? Yesuus. Maaltu si keessa? Hafuura Qulqulluu. Eessa jirtaati? Yesuus keessa. Kanaaf maaltu si keessa? Dhangala'aa waan si keessa guute. Maaltu si keessa guute? Yesuus. Maaltu si keessa guute? Hafuura Qulqulluu. Maaltu si keessa dhangala'aa? Isa si keessa dhangala'aa ka? Yesuusiif hafuura Qulqulluu. Yoo cubbuu guutamte cubbuu si keessa dhangala'aa. Cubbuudhaaf garba taanaan immoo ayyaana jala jiraachuu hin dandeessu. Sigalee yeroo Kiristoos si keessa galu cubbuun humni fannoodhaa maannoo jiinsaa humna cubbuu gogsa. Dhiigni dhangala'ee maal godha? Cubbuutti miiceetu nama qulqulleessa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf ifichi gara biyya lafaa dhufee ifichi maanni Yesuus. Namoonni warri hojii isaanii hamaadhaa gara ifaatti as ba'uun jaallatanidha. Maaliif? Sababiin isaa hojii isaaniitiif itti ba'a waan ta'eef. Kanaaf biyyi lafaa maal jaallate? Dukkana jaallateedha. Maalirra? Ifarra. Maaliif? Hojii jal'inaa keessatti hojjetu waan ta'aniif. Si'a tokkicha ifaaf dukkana keessa jiraachuu hin dandeenyu. Ifa keessa jiraannaan ifuma keenya. Ifa keessa jiraan. Ifa keessa yeroo jiraan hojiin keenya hojii maaliiti? Hojii ifaati. Hojiin keenya hojii maaliiti? Hojii gaariidha. Hojiin gaariin immoo ifa keessatti maaliin ta'u? Nama yeellaasisu. Ifi maan hojiin isaa waa mul'isa, waan dhokataa bakkeetti baasa. Warri hamaa godhan eessatti godhu? Dukkana keessatti godhu. Isaan kanaaf maal jibbu? Ifa jibbu. Yeroo ifi dhaqu maaltu maal ta'a? Hojii isaanii bakkeetti mul'ata. Kanaaf horii gara ifaa dhufuun jaallatanii. Warri kan Kiristoos ta'an garuu ifa keessa jiraatu. Ifa keessa jiraadha. Haaleluyyaa. Ifa keessa deddeebi'a. Ifatti waamamte mucaa ifaati ati. Hojiin kee hojii ifaati. Hojii nama yeellaasisu, hojii nama salphisu, hojii boquu nama buusisu, hojii dhoksaatti hojjetamu miti wanti nuyi qabnu. Hojii dukkana keessatti hojjetamu miti wanti nuyi qabnu. Hojii nama boonsuudha. Maan hojichi? Hojii Yesuus Kiristoos. Hojii gaariidha yeroo hundumaa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Rotako warri gara Yesuus dhuftan baga gammaddan. Warri gara Yesuus hin dhufne yoo jiraattan, oh my goodness, waan guddaa miisii gootanis. Yesuus bira kottaa jireenya keessantu karaarra bu'aa. Yesuus bira kottaa gara jireenyaattis hin geessaa. Dhugaa jireenyaati inni. Karaa jireenyatti geessuudha inni. Balbala jireenyatti ol galchuudha inni. Isaan Waaqayyo wajjin wal arguun danda'ama. Namni baay'een ala kanaa Waaqayyoon hin barbaada. Waaqayyoon hin barbaaddu karaan ittiin Waaqayyo wajjin wal argan tokkoof tokko duwwaadha innis Yesuus.
Yesus. Nama hojii isaatiin fayyuu hin danda'u firoota koo. Attamitti fayyadee namni Kiristoosiin. Kanaaf gara Kiristoos kottaa warri Yesuusin mi'eeffadhaa ilaalaa. Mi'eeffadhaa isiniin taane taanaan hin dhiiftu. Mi'eeffadhaa isa namni jedhu miti. Isan isiniin jechaa jiru miti. Kottaa teestii godhaa ilaalaa. Hin taane taanaan dhiisaa rakkoo hin qabu. Ani ofii kootiin mi'eeffadheen ilaale wanta akka Yesuus mi'aawu hin jiru biyya lafaarra. Isinii galee wanta akka Yesuus mi'aawu hin jiru. Wanti Yesuusin dorgonfamu, wanti Yesuusin qixxaatu, wanti Yesuus bira qabamu hin jiru. Yesuus haadha manaarra abbaa manaarra caala. Yesuus firarra sanyiirra lammiirra caala. Yesuus horiirra qabeenyaarra caala. Yesuus barnootarra beekumsarra ogummaarra caala. Yesuus fayyaarra caala. Yesuus waan hundumaati jaran. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf wanteen himeen quufne, wantan dubbadheen quufne, wantan iyyeen quufne yoo jiraate Yesuusi. Yesuus baay'ee namaa ta'a. Ani Yesuus Kiristoos duukaa waggaa 25 olan jiraadhe. Namatti tola Yesuus. Namatti tola Yesuus. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa keessan dubbii kanaan jiraadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Nagaatti naa tura.